bara hoggansa Mobutu Sese Seko Kukumbanda waan Zambanga ennaan. Kanaafuu muuxannoo fi barnoota amajjahaatiin qabaan political history irratti lillahi alhamd rabbina khan. Amma nama dila tokko na laallata waa'ee akkanaa dubbachuun maaliif professionaliyyaa fiilditiyya. Amma gaa dubbii gara kee deebisu. Ati akkana naan jiru atuu maaltu siin gee ani ittiin baradhee certified bara hoggansa Mobutu Sese Seko Kukumbanda waan Zambanga ennaan maqaa isaati kun dheeraadha maqaan isaa diktaatara oowwaa tokko ture namichini hundaafuu isaatu jalqabe the grand ingaadaamii tokkoffaadha lammaffaatillee isuma jalqabe haa galatoomu qooda walii kaayuu jechumaafi malee an silaa afaaniin itti galatoomi mallas hin ja'uun qabu mallas namaa gad na godhe amantiitii yarrigee erga Hayila Sillaaseetii namni akka mallasin na daakhin jirwan an waan takka tanaan galleetu jira warra abbaay kanaa jecha laffe obboleeyyan keenya akka Ustaaz Jamaal Bashiir Muhammad Al-Aruusi warra akkana afaan Arabaatiin laffa'aa tureen galatoomaadhaa jenna akkas jechaati an waan takka tanaan galin warra waan kanarra laffee galatoomaa jecha Muummicha ministeera ammoo biyyatana bara hoggansa isaa jalatti abbaay hummil kaawe lakki ati galatan qabdu mallastu galata qaba jechuun xiqqoo walitti deemu. Ergasi Oktoobar takkaa guyyaa isniinaa bara 1949 irratti Mao Zedong qaallichi jedhamu hogganaan Chaayinaadha mootummaa qabate. Ammallee yaanni isa bira numa jira yaanni the three gorgeous dam khana hajaru yani maltu singewana kana dubbata marro ana mata jaha political history da khaynan qodde muuxannoo fi barnoota amajjahaatiin qabaan political history irratti lillahi alhamd rabbina khan amma nama dila tokko na laallata waa'ee kana dubbachuun maaliif professionaliyyaa fiilditiyya amma gaa dubbii gara kee deebisu ati akkana naan jiru atuu maaltu siin gee ani ittiin baradhee certified certificate itti qaba projectiin tun talammii Itoophiyaanota miliyoona 130 hundaati taqaama tokko osoo hin ta'in. Salaamu alaykum obboleen kiyya akkam jirtan nagee qabna alhamdulillah guyyaa har'aan tanaa waa'ee hidha haaromsa laga Abbaay the great Ethiopian Renaissance Dam kanarraa dubbanna jechuudha. Ji'a April bara 2011 keessa muummichi ministeeraa duraanii amma gaa lubbuun hin jirani Mallas Zeenaawiin yeroo jalqabaatiif Abbaay gubbatti nin jaara maal hidha yookaan giddib waan jennuu kanan jaara je'ee murteesse. የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛ መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። yeroo inni waan kana jalqaba murteesse irraa eegalee haga hunoo guyyaa kalee isaatitti atakaaroo fi والفلمي في والصداچسا في دنينا هدوتو بيتينيا إثيوبيا رتي tahaa ture bu'aa bayii waggaa 14 ህዳሴን ጨርሰነዋል። harka muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti September 9 jechuunis kaleessa guyyaa 30 bara 2025 xumura irratti laffaatii dheeraa booda layni Abbaay hidhamee anniisa tiriikaa yookaan elektirikiidha uummata biyya teenyaatiif oomishuudhaaf qophii ta'ee jira. Oomisha qofaan miti gara alaatillee ekspoortii ta'ee doolaara biliyoona takka biyya teenyaaf galchuudhaaf officially amma laffaatii tana keessatti gaheen Itoophiyaanotaa laayyoon turre addatti immoo gaheen uummata Itoophiyaa mootummaa olillee bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafas irraa eegalee ijoolleen xixiqqoon namni gurguddaan barsiisonni doktoroonni warroottan mindaa fudhatan poolisoonni makkalaakiyaan liyyuu hayliin hundi gumaacha isaanii malu gariin boondii bitachuudhaan gariin immoo pampileeta jaanii xalayaati xiqqoo qarshii 3 qarshii 10 gurguramtu tana bitachuudhaan ni yaadadhaanis xalayaa xiqqoo tana bitannee ture jechuudha. Xalayaan sun qarshan akkana mana barnoota irraa nu kannanii mana barnoota Bilaaliin baradha gaafas akkasi qarshan marraa lama ji'a takka keessa marraa lama bituu turre jechuudha. Namuu gahee keessaa qaba hidha haaromsa laga Abbayaa kana keessaa baga gammanne baga ifaajii teenya tan waggaa 14
nuti ijoollee eegaleeti hidni laga Abbaay kun eega nuti man guddoomne raawwate. Injifannoo guddoo tana qaamota injifannoo tana gara Dr. Abiy bulchaa yookaan Prime Minister Itoophiyaa qaamota gara isaanii hirkisuu jira. Khasaaniitii hidni laga Abbaay kun warra jiru jira. Akkasuma uummatarraa qaama injifannoo tana gara Mallas hirkisu jiru. Dhugaan jirtu immoo hidni laga Abbaay kun ha Dr. Abiy illee miti, ha Mallas illee miti, ha Hayilamaariyaam illee miti, ha ummata Itoophiyaa miliyoona 130 gara Mallas injifannoo tana injifannoo laga Abbaay tana hirkisu jirus jibbaa Abiy waan qabaniif gara Mallas hirkisu jiran. Dhugaan immoo sanirraa walaba yaada akkanaatirraa Projektiin tun talammii Itoophiyaanota miliyoona 130 hundaati taqaama tokko osoo hin ta'in lakkii bar Mallastu eegalee Allahu akbar nu dhiisaa gaa Mallastu eegalee khasaati warri jee hijaadhaan kana keessa seenes injifannoo dippiloomaasii galmeessee Mallas waan kana jalqabuu danda'ee jira dhibbaa dhibbatti. Akkasuma Dr. Abiyyis hojii guddoo bishaan qabanii Yawhaa mulleet waan jennuun bishaan kun osoo qabamuu baate maaltu wanna taa'u faayidaan giddibiidhaatu jiru. Hojiin guddoon Yawhaa mulleetii jennuun kun bara hoggansa Abiy keessa taate. Hojiileen dippiloomaasii gurguddoon bara hoggansa Hayilamaariyaam keessa hojjetamtee turte. Specifically 2015-16 keessa jechuudha. Kanaafuu jarri sadeen kun addatti kabajaaf ulfina qaban. Khajal qabe haa galatoomu qooda walii kaayuu jechumaa fi malee an sila afaanin itti galatoomi Mallas hin ja'uun qabu. Mallas namaa gad na godhe amantiitii yarrigee erga Hayila Sillaaseetii namni akka Mallasin na daakeen jiru waan amantiitii jechuudha. Namaa gad na godhe guyyaa iida kiyyaatiin na shoora keesse namaa gad na godhe mirga kiyya amantii Islaamaa gaafachuu jechuu qofaa fi na hidhe. Ispaaltirran na rashane sababa amantiitiyyaa Mallas jechuudha. Akka inni na rigeen silaan ja'u jecha kanaan immoo haqni haqa homaa godhuu hin danda'u galata qaba. Dr. Abiy Ahmed illeen bishaan kana guutuu Yawhaa mulleetiin kun bara hoggansa isaa keessatti innis galata qaba. Ani waan takka tanaan galleetu jira warra Abbaay kana jecha laffe obboleeyyan keenya akka Ustaaz Jamaal Bashiir Muhammad Al-Arusi warra akkana afaan Arabaatiin laffa'aa tureen galatoomaadhaa jenna. Akkas jechaati ani waan takka tanaan galin warra waan kanarra laffee galatoomaa jecha. Muummicha ministeeraa immoo biyya tana bara hoggansa isaa jalatti Abbaay kun milkaawe. Lakki ati galatan qabdu Mallastu galata qabaa jechuun xiqqoo walitti hin deemu. Sammuun namaan fudhatti. Jara sirba baasee Abbaay deeggare jara 8100 jaanii dur gaafa nuti ijoollee tekistiidhaan Abbaay deeggaruu dandeessa qarshii 3 qarshii 2 sirraa murama. Jara waan kanaan deeggare jara koomidiilee garagaraa dalagee Abbaay deeggare jara qabeenya fi kanne jara hojii hedduu godheen galatooma har'a guyyaan kun keessani baga gammaddan jecha namicha biyya tana hogganu jiruun immoo lakki giddibiin keetii miti Mallas jechuun xiqqoo walitti hin deemu. Qooda seenaa walii kaayaa deemuun barbaachisa waan ta'eef heddaa seen haaromsi hidha laga Abbaay seenaa ta'ee guyya kaleessaa dabaree jira. Ammas waa gari irratti silaa tasgabbaa'u ni dasna jaa kaalmaa jee Ronaaldoon gaafa gool naqe. Laal biyya teenya qofarraa ni galle giddibiin bishaanii. Giddibii gurguddaa diddamtu addunyaarra jira gurguddaan jee san keessaa hidni laga Abbaay tokko nu dura Chaayinaan the three gorgeous dam hidha ja'amu tokko hiitee turte. Hidha kana ka jalqabe dura irratti Dr. Sun Yat-sen ja'amu bara 1919 irratti hidha kana kan yaada fide akka wanni kun gaddabamuuf yaada fide yeroo jalqabaa irratti Dr. Sun Yat-sen ja'amu hoogganaa Chaayinaa ka gaafasii yoomi 1919 irratti hoogganaa Chaayinaati yaada fide
the three gorgeous dam hajaamu kana haa hojjannu jee milkeessuu hin dandeenye. Achi booda yaadni kun daranuu yeroo sabboonticha chaayinaadhaa hoogganaa isaanii Chiang Kai-shek hajaamu yaada kana ammallee bakka ijaaruu qabna jee yaadni isa birallee ture giddibii ijaaruu qabna yaadni jiru. Ergasii Oktoobar takkaa guyyaa isniinaa bara 1949 irratti Mao Zedong qaallichi jedhamu hoogganaan chaayinaadhaa mootummaa qabate. Ammallee yaadni isa bira numa jira. Yaadni the three gorgeous dam kana haa ijaarru yaadni jiru. Eegasii yaadni Mao Zedong bakka hin geenye 1994 irratti Li Peng qaallichi jedhamu hoogganaan chaayinaadhaa jalqabe the three gorgeous dam kana. Xumura irratti bara 2006 Hu Jintao namichi jedhamu hoogganaan chaayinotaa giddibii kana fixe jechuudha. Takkaan dhageenyaan seenaa chaayinaa keessatti chaayinonni giddibiin kun ka Dr. Sun Yat-sen isaatu dura yaada fide takkaan jenne chaayinaan. Giddibiin kun ka Chiang Kai-shek isaatu yaada fide kasaati nama jeen dhageenya. Giddibiin kun ka Mao Zedong innillee abbaa yaadaati hin jenne. Chaayinonni haga irraatitti the three gorgeous dam belong to whom? Ha people Chinaati, ha ummata Chinaati. Malee kanama tokkooti miti. Biyya teenya qofaan miti ka giddibiin laal nuu duraami ka giddibiin guddaan akkanaa tanaaf wal rabbashnaa bara. Fakkeenya birootis kaasuu dandeenya. Biyya teenya qofaan miti giddibii qabdu. The Grand Inga Dam. Inga Damiin tokkoffaadha. Koongoo keessatti jalqabame hojiinsaa. Bara hoggansa Mobutu Sese Seko Kukumbanda Wanzambanga ennaan maqaa isaati kun dheeraadha maqaan isaa diktaatara oowwaa tokko ture namichini hundaafuu isaatu jalqabe the Grand Inga Dam tokkoffaadha. Lammaffaatillee isumaa jalqabee 1982 irratti bu'e. Kongoon hagaarraatitti Zaayar ture gaafas maqaansi Democratic Republic of Congoon hagaarraa giddibiin kun kan Mobutuuti hin jenne ka ummataati. Warri biyya keenyaa akka mataan finiinaa naan galuun. Addunyaa tanarra giddibii dila tokko jira. Giddibiileen dilli kun bilongitu ummataaf ka ummataati malee ka qaama tokkootii miti. Abiroo namni garii maaltu siin ati waa'ee politikaan sin laallatu amantuma nuyi maa politikaan feenu jechuun mala gariin maaltu siin waan akkanaa dubbatta maarroo ana mata jaha political history da kainan qoadde amata 4 degree irratti amata 5 waggaa dabare kana guutuu Arama University Masters in History amata 6 khaburu eegalu kanallee Masters in History baradde amata dhufsaa akkanaatiin eebbifamu. Tanaafu muuxannoo fi barnoota amajjahaatiin qabaan political history irratti lillahi alhamd rabbina khan. Amma nama dila tokko na laallata waa'ee akkanaa dubbachuun maaliif professionaliyya fiilditiyya. Amma gaa dubbii gara kee deebisu. Ati akkana naan jiru atuu maaltu siin gee ani ittiin baradde certified certificate itti qaba. Akkuma seera Itoophiyaatti waan kana dubbachuuf anaatu bakka kana fiit godha buquudha yookaan faan wannaatitti. Amma nama tokko khawaan biroo qo'atarree ana ka political history amata jaaf qo'achuu jiru kan ka certified itti ta'e akka seera barnoota Itoophiyaatti illee anaatu buquudha waan kanaaf atiin miti nganyu nama dilana koomatu garii kanaan miti. Kanaafuu na laallata wanni kun waan biyyattii yaade. Waan nama rifachiisu warri kana jirra guddaa warruma musliima hin jiru. Nuti gaa waan biyya teenyaatis hin dhiisnu because professionaliyya na laallata waan akkanarraa haasa'uun wanni baradhee kana. Kanaafuu san bifa saniin akka namni hubatuun barbaada.